Amin Allah. All right. Bismillah, alhamdulillah. All right, all right. So namni seenaa jira nama ina Atau daawwattoonni keenya kan fagoo fi dhiyoo jiran. I think sorry, live hedduutu bakka hedduu irraa banaa jira. Sanif I think inaagire nama argaa live raayyaa abbaa mancaa tokko faa mashallah isaanis dhimma rasuula alayhi salatu wassalam kana wal qabatee wanni jechaa jirani. So hordoftoota daawwattoota keenya kan fagoo fi dhihoo jirtan assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jirra jirtu jajjabaattu maaliin nu jirtu xiqqaa fi guddaan keenya bakka jirtanitti gaa ana haa dhufu isinin jechaadha. Welcome Daniel Bado akkuma maqaa isaanii asirra gartan abbaa bilisummaati gurbaan kee. Isaan gafaati moo kami kan gafa? Angafni bilisummaa kan ittaanu ummata kan sadaffaa Oromoo kan arfaffaa Nairobi. Bilisummaa ummata Oromoo Nairobi jedhee moggaase ijoollee afur qaban. Perfect. Soga Daniel Bado nama gartee seenaa Oromoo keessatti qabsoo kanaaf waa hedduu gumaachaa jiran haga lukkurra haga lubbutti illee waan barbaachisu ummata isaaniitiif mirga dhala ummata guutuu Oromiyaatiif fi akkasumas sabaa sabnootaatiif waan danda'an godhaa jiranii mee dura eenyu waan jiru isaan Daniel Bado eenyu nama akkam waan jiru mee dura kallattiin isaan gaafadha. Dhalootni isaaniitis eessa eenyu isaan kun waan jiru mee Daniel Bado mee gabaabsitanii eenyummaa keessan daawwattoota kiyyaan if wal barsiistu. Ani Daniel yaadataa jedhama yaadataa Baddooti. Kan inni dhaladhee guddadhe Oromiyaa dhiyaatti dhaladhee balbala afurii kaasee muuvimentiin Oromoo kana keessatti qooda dhibba fudhataa turree waggaa keessatti torba hidhamee 8ffaa irratti akka nan ajjeefne uummanni waliin mari'atee dhuma waggaa keessa baasee Finfinneetti nagalchanii Finfinneetti ala bulaa ta'ee jiraachaa ture Oromiyaa dachee biyya abbaa kiyyaa keessatti jechuudha. Yeroo takka sagaleen eessaa dhufu jiraan laalu jira. Okay, amma dubbadha. Kanaachani dhiya keessatti jiraachuu hin dandeenye na ajjeesuuf waggaa jiranii baqadhee Finfinneetti nagalchanii Finfinnee keessattis muuvimentii guddaa keessa turree ijoollee karaa dhiyaa waraanni waggaa jalqabame ijoollee obbo Daawud faa yaadatu ta'e hin beeku ijoollee 17 karaa dhiyaa jalqabame kan tiiketa kutee waraanatti gad ergine keessa ani nama tokko gurbaa Firoo Tasfaayee Darasuu jedhamu wajjiniini. Sana booda Finfinnee keessattis barbaadamaa turre ijoolleen geessanii deebi'anii karaatti waan qabamaniif dhugaa dubbachuudhaaf hangafa aagumaa kana kan waraana dura karaa dhiyaa gadi geessee deebi'u magaalaa Mandii keessatti qabame nuti information argatanii dhufanii baasa keessaatti waggaa zurii lammataa waraana deemuudhaan warra ka'e keessa nu deebisanii keessa nu hambisanii lubbuudhaan hafnee achuma keessa burjaajifnee jiraachaa turre achi baanee hidhaa keessa turre hidhaadhaa baanee hidhaadhaa bahee United Nations UNHCR dalagaa karaa dhuma namaa karaa qabeenya nama Oromoo qabata nama Oromootiin argadhee karaa Booyaalee karaa Baalee karaa Dooloo kana keessa dalagaa ture booda makiinaa United Nations Mooyaalee wattaadara dargiitti kennee harkaa ce'anii karaa guyyaa baqadhee jalaa bahee jechuudha. Ergan gaafa Keeniyaa seeneetii gaammas uummata koo daganne uummata koo maqaa dhaadheen biyyaa bahee ammallee uummata koo wajjin jira. Ummata ko ammallee ka gaarii gargaaraa jira yoo na ajjeesan illee waan duubatti deebi'u miti jechuudha yoo na danda'amne malee itun itti seenee dhukaase kanatu garaana gubatuun dhukaasiin du'uu kiyyaa hin barbaadu. So ati Oromoo Oromiyaa irraa ta'ee akkasumatti dhalataa ummata Oromoo kan obboleeyyan keenya Wallaggaa dhalataa Wallaggaati jechuudha. Gari qabsoo keessattis gahee keetilee nuyi jirta waan keessa dabarte mega isinii fi namtichi
waraabessi haa jennuuni. Waraabessa ga maqaan isaa makuni obbo jechuun illee kan godhatu. Waraabessaan gadi kan uummata Oromoo burjaajessu. Waraabessaa gadi haa jennu. Namticha maqaan isaa waraabessaa san kan gabbahee waan hin beeyne laaqate marqi bocale. Rasuula Rabbi alayhi salaatu wassalaam arrabsiisan kan maqaan isaa waraabessa ogummaa bayyisaati. Maqaan isaa illee namaan qabamu. Agumaa Baayisaa. Agumaa Baayisaa san. Waraabessa Agumaa Baayisaa san. Mee seexanticha san hariiroon keessa maali? Eessatti wal beektan? Maal sii ta'a? Namtichi kun maali siif? Ani duraan dursee akka dhala Oromoo tokkootti uummata Musliimaa wajjin wallaansoo qabaa ijoollee hiriyoota koo kan na biraa kufantu jira nan beeka. Kanaaf wajjin kan na biraa kufantu jira. Wajjin dhaaba keessa kan turre wallaansoo keessa siyaasaa keessa kan turre. Kanaaf uummata Musliimaa ani waaqeffataa ta'u malee Musliima ta'e Kiristaana ta'e obboleessi miti. Oromoo ta'e Oromoo ta'uu baate amantiidhaan wal jeequun gaarii miti. Kanaaf dhiifama guddaa uummata Musliimaa nama burjaajaa akkasiitiin uummanni keenya burjaaja'uusaa nan gaddaa darbee immoo nama kana itti eenyusaa hin beekin kulkulfattanii waan akkanaa kana Oromoon har'a uummata guddaadha. Uummata siyaasaadhaan kutee sokkee darbinee jirra sadarkaa akkasiirra namni keenya burjaaja'in kanaan gurbaan ijoollee ishee bacancartuu karaarra deemtee waan adda addaa hojjettu kana. Gurbaa kanaa wajjin akkamitti wal beekna yoo jettanii gurbaa kanaa waliin guddan. Gurbaa saahiba kiyyaa kan biraatu jira kan siyaasaa keessatti innis akkasuma guddoo miidhame Yoosef Dheeressaa kan jedhamu. Obboleessi isaa Ambisaa kan jedhamu innis wallaansoo keessa ture amma biyya gaddeebi'ee jira yoo Minisootaa kana keessa isuma bira ture. Obboleessi Agumaadhaa Daanyee Baayisaa kan jedhamu mucaansa amma Waashingteen irraatii aktiivistiidha. Kan abbaan ishee du'ee Liilli Lalisee maqaa ishee I'm sorry yeroo kan biraa addaan sii kenna. Gadheen nama keessatti hin dhalatin jedhama. Daanyeen waggaa 17 hidhamee tumamee nan isaa raamma'ee hidhaa keessaa beetu mucaan guddifatiin nama du'e. Inni kuni garuu Wallagga keessatti waggaa walii wajjin hin turre tuu Finfinnee ol hin dhufin tuu baqannee achi hin bahin gurbaan kun achitti illee hattuu ture. Kottaa na bulchaa jedhee anaaf saayibni kiyyaa faarmaasii keessa waggaa haxanna'uudhaa fi kurraazii jedhani shaamaa jedhani sana haxannaan elektirikiin hin jirtu beektaa. Shaamaa sana faarmaasii eegaachuma haxannaannaa bulla turre achi dhufee halkan balbala nutti rukutee Agumaadhaan on jedha. Okay, seenii jennee ol galchine maalii fi obboleessi hangafni isaa kunii fi hangafni saayiba kiyyaa kunii saayiba hiriyaa jabdu waan ta'anii fi seenii jennee ol galchine. Dhufee uff jedhee baankonii irratti shaamaa nu jalaa dhaamsa. Shaamaa dhaamsee dhuma baankonii banee kashashee godhee maallaqa ugaanii qabatu harka isaa baankonii keessatti qaban. Yoosef kibriitii qabsiisi maallaqaatu jiraa jedheen. Kibriitii waggaa qabsiisu harka isaa baankonii keessatti qabnee cheenchii inni amma irratti harkaa fuunee darbannee baafnee balbalatti cufu. Kuni biyya keessatti jechuudha dhaggeeffadhaa. Gurbaan kun afaan Ingiliziidhaa adii caalaa dubbata. Hayiraa Gullisoo hoostela keessatti guddate adii wajjiniin. So mishinari keessa guddate jechuudha. Mishinari keessa guddate ashkara tahee jira adiidhaaf. Afaan Ingiliziidhaa eenyu akka isaan dubbattu. Barnoota garuu hin baranne kana beekadhaa dooktorummaa dhisiiti. Erga Atlaantaas erga dhufe hin baranne gurbaan kun erga kee Ameerikaan. Daani'eel namtichaan kun manuma barumsaatu qarqara mana barumsaatu hin deeyne barumsallee hin baranne afaan Ingiliffaa mishinari keessatti faranjoota irraa dhageetii dubbata malee afaan Ingiliffaas nu qubee waddaan hin beeku nan jettan jechuusin. Yes. Haaya ilma mishinariiti jechuu kun. Kana dhaggeeffadhaa. Haa ta'u bu'aa qabdi jarris mishineerii taatu bu'aa qabdi ummati karaa sana barate ummanni keenya beeku. Garuu hattuun immoo keessa seentee warra nu barsiisee gartee barnoota kennee barnoota maqaa isaanii baname amaarri nu banne nuti beeki jaratti ituu hin beekin Alasillaasee fagasseessanii ni beeki mishineeriitu ummata ija banachiise silaa ummanni keenya duudeedhuma hafa. Kana amma achi bahee Finfinnee baqatee dhufa gurbaan kun maaliif? Siyaasaa dhaabbaqateetu hin ta'in qoonqoo dhaabbaqatee Finfinnee gasseena dhagaa. Ta'uu dhufee yeroo achi keessa ala bulaadhuma ture asii achi fiigee jiraachaa ture Ameerikaan mishinii kan jedhamu gullallee keessa jira.
lafa Oromoo kana keessa. Okay. Achi seenee American missionii compound American missionii cabsee itti seeneetu dubartii Amerikaanis gudeedaa jedhee qabata halkan. Dubartii Amerikaanii mana hirribaa ishee cabsee karaa maskootii cabsee itti seeneetu siin gudeedaa jedhaan. Dirree missionerii dhaqee achi mana isiin galtu seenee cabsee gudeedu barbaade jechuudha. Dallaa utaalee seenee dallaa gimbii simmintoodhaan ijaaran. Na dhagaye. Intalooni lakki maallaqan sii kenna nan gudeediin jetti intalli Amerikaanii kun. Faranjittiin. Maallaqa irraa fudhatee achi bahee makiinaa guguddaa kukkutee karaa Mooyaalee irra bahee Keeniyaa seene. Guyyaa lamaan booda bilbilee Keeniyaan jiraa jechuu dhageenya. Namatti bilbilee ijoollee nuyi beeknutti bilbilee jechuudha. Achitti Keeniyaa keessa ture ittuun Keeniyaa hin seenin dhufee Chicaagoo ture gurbaan. Chicaagoo keessa jiraachaa ture. Achi Chicaagoodhaa fuudhee Michigaaniin deema. Michigaaniin deemee saahiba isaa nama isa simatee ruummeetii godhate fuudhee hawwanni dalagaa deemu karaan irra deemu irratti dhaabbatee makiinaa moofaa qabatee deema. Makiinaa caccabduu eegee riveersii godhee gurbaa isa qubachiise rukuta. Na rukuttee jedhee poolisatti yaama. So daawwattoota keenyaaf ibsina. So biyya Ameerikaa eega dhufee booda isteeta kami? Chicaagoo dhufe. Chicaagoo dhufeeti nama isa gartee biyya kana keessatti. Chicaagoo irraa Michigaanii hin deemne. Chicaagoo irraa fuudhee Michigaaniin nama isa geesse, nama isa simate, nama isa qubsiise, nama isa gargaare kan biyya kana keessatti gaafa inni waan takka hin beekne firaa fi nama tokkollee hin beekne akka firaa ta'ee fi isa gargaareellee nama sanillee nama gane jechuudha namni kun. Yes, namni kun nama Wallaggaati moo dhaga'ee gaala. Ani Wallagga jechuun fedhu. Rukutee maallaqa isarraa fudhatee poolisatti yaamee maallaqa irraa fudhatee deebi'ee Atlaantaatti bane. Atlaantaa dhaqee yaa 1991 oggaa mallasfaa biyya qabatan. OLF in secretary ishee anatu beeka nu beeknee gurbaat kan biraa wajjin duriyyee kan biraa wajjin wal qabatanii dhaqanii mallasfaa itti harka kennatan. Kuni dhugaa. Mallasfaa itti harka kennatanii mallasfaa Toyota Land Cruiser kan amma kunoo Cobra jedhamee opinion ittiin fiiddee uummata keenya fixaa jirtu kana kennaniif. So namtichi kuni maqaa ABO'tiin waliin maxxansanii isa kana maqaa akka waan ABO miseensateetti dubbata. Garuu namtichi kun opinion ture jechuudha. Opinion miti movementii Oromoo keessa hin jiru gubaa gataa kan. Dhaqeetu ABO secretary ishee nan beeka anatu isin hin fichisi isin gargaaree fichisiisa jedheetu mallas fa'itti harka kennatan lama ta'anii. So mallas bira dhaqeeti harka mallasitti kannee icciitii ABO nin beeka. Icciitii ABO isiniif hin baasa. Je'ee harka isaanii kannate waan silaa ABO kana gartee balleessu mootummaa yeroo san keessatti kan wayyaaneedhaatiif oduu kana gabaasaa ture jechuudha. Yes. Bo. Torban tokko booda mallasfaa jarri qaruu ta'eedhaa miti Habashaan nu caala. Yommuu sanatti har'aa miti. Jarri nu caalaa lakki qaruu ta'ellee miti. Har'a miti. Duraan garuu qaruu ta'e turte uummanni keenya garraamiidha beektaa garraamummaan nu nyaatan. Sana irratti barattee torban tokko booda Cobra irraa fudhatanii gadi ari'an. Baqatanii Ameerikaanii dhufan. Atlaantaa keessatti wayyaa haguuggatanii deeman namatti mul'atan jarri kullachuu. Akkanatti dhokatanii jiraataa turani. Har'a aksanni gadi ba'ee akkana haasa'u kana. Humni tura waggaa lamaan dura gadi ba'ee dubbates nan beekaa. Kuni maqaa nama karaa dhiyaa Oromiyaa karaa uummata maqaa Oromiyaa dhiyaatiin burjaajii akkasii uumuusaa ani uummata Oromoo Musliima ta'e, uummata Kiristaana ta'e, uummata Waaqeffataa ta'e ofii kiyya akka dhala Oromoo tokkotti dhaabbadhee loluu jira ammallee dhiifama gaafadha. Namni keenya nama hattuu akkasiitiin burjaajii keessa hin seenin. Atlaantaatti immoo dhaqee cheerchii kaleessa nama Atlaantaa dubbisee cherchi deeme
Cherchi keessatti burjaajii uumee uummata rakkina guddaa itti uumee uummanni rakkina beekan ofirraa gadi baasan cherchi keessa. Namoonni sun warra amantii kiristaanummaa geggeessu warra karaa dhiyaate hedduun Atlantaa keessatti. Eenyuuf nama ciisu miti namni kun? Doktooris miti namni kun. Nama Oromoo reprezentii gochuu dhiisi. Muuvimentii Oromoo keessatti qooda qabaachuu dhiisi. Durii hattuu akkanaa kanatti warra maqaa nu balleessee uummata keenya wal nyaachisa. Ani kaleessa namoota tokko tokko wajjin dubbadhee ture. Akkamittiin nama akkanaa wajjin namni keenya haasa'ee waan akkanaa kana ta'a. Akkamitti burjaajiin akkasii uumama hattuudhaan. Dura nama sana qorachuu barbaachisaa beeka. Abbaan barbaade gadi ba'ee haasa'uu danda'a. Nama Oromoo hundaa Facebook irratti gadi ba'ee hin beeku. Dhugaa dubbachuudha. Guyyaa tokko dhugaa dubbadheen ture sana booda warraa kiyya lakkii waan akkanaa kana hin dubbatiin callisuma waan hojjettu garaa kee keessatti kaa'ee hojjettu naan jetteen ofirraa dhaabe. Har'a mul'adheen Facebook irratti mul'adheen beeku. Maaliif namni keenya hin beekatu? Namni keenya especially kan na aarsu immoo kam si fakkaate Naasir? Namni keenya kan ala jirutu na aarsa. Namni keenya kan ala jiru har'a mataan isaa guddatuu qaba. Bal'anneerra mataan keenya bal'aadha har'ani. We have to know. Eenyutu kana dubbate? Eenyu? Namni kun eenyu? Maallaqi jala kana kaffalamee si nama gurbaa gulummaa kana interview eenyu beekam gulummaa jedhamu kun kan gurbaa kana interview godhe. Inni iyyuu isaan gadi jira. Inni si maallaqa abiyyi irraa fudhatanii tu waan kana godhanii maalitti eenyutu beekuu danda'a? Yeroo har'aa kanatti hoggaa uummanni keenya abbootiin gadaa keenya karaa irratti funaanamee ajjeefamu. Boolla keessatti gadi ajjeesanii nama keenya nama karrayyuu nama waan takka hin beekne nama waaqaa walitti uummata waaqaa walitti aanu karrayyuun ani keessan ture. Aannan gaalaa na obaasaa turanii. Uummata akkanaa kana hoggaa gadi baasanii qalan ajjeesanii gatan. Akka Haile Sillaaseen nama 70 funaanee masaraatti galchee ajjeese warra karrayyuu kana hoggaa kunoo mataaraadha shukkaara fe'an ture United Nations mataaraa sana hoggaa shukkaara wanjii faabrikaa sana hoggaa banatan nama 70 warra karrayyuu warra abbaa gadaa funaananii kottaa jaarsummaa jedhaniitu fichisiise Haile Sillaaseen. Fixee lafa isaan ga'anii hin beekamu. Akka Finfinnee seenanii achumaan calawu. Wanna kana attamitti har'a uummata keenya keessatti burjaajiin akkasii uumama. Kanaaf agarteen ilaa namoonni keenya bebbeekuun namni amantii musliimaa dura buutanii geggeessaa jirtan namni keenya akka agartee burjaajii akkasiitiin hin goyoonfamne barsiisuu qabdan. Kana gurbaan hattuudha. Akka gahaatti yoo saaxiluu barbaachise namoota kan biraallee namoota isa beekan jiraachuu danda'u. Akkasuma kun nama haasofsiisa. Ani akka dhala Oromoo tokkotti dubbiin wanni sobaa afaan kiyya keessaa hin baatu. Hamma naa danda'ametti I keep myself akka dhala Oromoo tokkotti of qabee jira ammallee gadaa kiyya qabadhee jireenya kiyya lubbuu kiyyaan jira gammaa dhugaa waan qabadhee deemuuf. Obbo Daaniel hedduu galatoomii dhugumatti wanni waan kana hawaasaaf baasnee finnee fi namtichi kun arraan tanaa miti kan dabaa fi shira uummata keenya irratti hojjechuu jalqabe bubbuluu miti tureera. Namni kuni hawaasni beekuu qaba eenyu akka ta'e jechuudhaaf ani bilbila hedduutu na bu'aa jira. Waliyyan kiyya kan hawaasummaa waliin qabnu kan biyya waliin qabnu kan Oromoo waliin qabnu duraan dursee qeessota amantaa kiristaanaa hoogganan akkasumatti abbaa gadaa kan waaqeffataadha jara engadda keelloo miidiyaa irratti bahanii balaaleffannaa cimaa fi akkasumatti akka amantii kiristaanatti ibsa ejjennoo isaan baasan san galatoomaa jennaani kana kan Oromoo irraa is eeggamu. Kanaafuu uummanni keenya ammaan tana yeroo ammaa tana keessatti maal godhu jira. Namticha kana akka inni gabbehee lammada hawaasa Islaamaa qofa osoo hin taane akkasumatti akka Oromootti illee obboleeyyan keenya kan Arsiidhaa waliigalatti arrabsee
kunilleen guddaadha. Silaa gaafa inni dura gabbahee obboleeyyan keenya kan Arsii arrabsaa ture san hawaasni guutuun ibsa ejjennoo baasee namni kun nama gartee tokkollee akka bakka hin buune namni badii dalagu ganda bakka hin bu'u kararan qabu amantiin qabu bakka eenyuyyuu bakka hin bu'u. Yoo amma fakkeenyaaf keessattuu obboleeyyan keenya kan dhuga aaruudhaaf mirga guutuu qabna. Aaruudhaaf mirga guutuu qabna. Warroottan maaliif waan kana qabsoon Oromoo osoo deemaa jirtu waan kana maaliif ajandaa gootanii nu burjaajestan warra ja'uuf deebisaan isiniif qaba. Ajandaan guddaan wanti haga Rasuula alayhi salaatu wassalaam nutiif guddaa ta'e hin jirtu. Wanti haga ajandaa Rasuulaa daran nutiif guddaa ta'e hin jiru. Maaliif? Ani lubbuun tiyya, eenyummaan kiyya, maalummaan kiyya Rasuula irraan alayhi salaatu wassalaam hidhaa qaba. Rasuula irraan alayhi salaatu wassalaam isaan du'an anaa jiraachuu jiraaf Rasuula Rabbi alayhi salaatu wassalaam. Kanaafuu Rasuula jechuun alayhi salaatu wassalaam isaan nama akka hunoo Daani'eel Badoo fakkeenyaaf nama amantiidhaan waaqeffataati. Ani muslima. Mirga amantii namaa akkaan hin tu'ine, akkaan hin arrabsine, akkaan itti hin buune namoota akka Daani'eel kan amantiidhaan adda ta'e akkaan kabaju na barsiise. Akkaan kabaju seera nu barsiisa Rasuulli alayhi salaatu wassalaam. So arraan tana Rasuula Rabbii dhiisi. Yoo haadhatee namni arrabse, yoo abbaa kee namni arrabse, yoo arraan tana namni abbaa kee waa godhe, daa'ima kee waa godhe, hagam takka si dhaggeeffama. Hagam takka if wallaalta. Hagam takka if dagatta. Namni aaruu mirga guutuu qaba. Anamma ajandaa biraa takka illee dhaabeetiin jira. Yeroo ammaa kana keessatti waanuma biraa takka illee anama guyyaa sadii hin rafne. Maal godhuu qabna? Bifa kamiin namticha kana seeraaf akka dhiyeessuu qabnu kanarratti hojjechuu jirra. Looyeroota adda addaa dubbisaa jira. Qaama gartee mootummaatti illee dubbisaa jirra. Jarana dhaggeeffadha. Riippoortiin guddaan tokko kan jiru obboleeyyan keenya kan gartee amantiidhaan adda addaa keessattuu hawaasni keenya kan kiristaanaa jarana ummanni muslimaa seeraaf namticha kana isin dhiyeessuun qabdanii nutiitu isaaf seeraaf dhiyeessaa. Nutiitu itti gaafatamummaa isa seeraaf dhiyeessuudhaaf fudhataa. Isin gadda guddaa keessa jirtanii. Isin miidhama guddaa namtichi kun this is verbal abuse. Jachaan ummata keenya sarbe. Dubartii teenya jachaan sarbe. Yakka guddaadha kun. Yakka guddaadha. Sababaa isaatti namni gamanaa fi gamasitti walit duulu seene, wal arrabsuu seene. Rakkootu dhufe. Itti gaafa kana maal jettiin faranjilleen inciting violence. Namtichin kuni lola jidduu ummata keenya jidduutti lola uume. Garuu lola nuti waan inni lola kaayyoo lola nu jidduutti uumuu barbaadu san nuni lolatti jijjiiruuf hin deemu. Nuti hiree tana fayyadamnee ummata keenya kan amantii biraallee qabu, kan ilaalchisaa qabuu fi kan ilaalchisaallee hin qabnellee eenyu ergamaan Rabbi. Rasuulli Rabbi alayhi salaatu wasallam eenyu akka ta'e. Akkamitti Rasuula Rabbi alayhi salaatu wasallam ibsina hawaasa isa hin beekneef barumsa guddaa akka dabarsinu hiree guddaa nu uume. Akka nuti illeen if qorannu, if gaafannu, eenyu waliin akka daleenu, eenyu waliin qabsoo tana keessa akka duratti deemnuu fi ifirra akka nama qorannu, eenyu nuti eenyu, ani eenyu, ollaan kiyyee eenyu, kanii waliin jiraadhu eenyu, kanii waliin hojjedhu eenyu, kaayyoon keenya maali, wanni waliigalatti walitti qabnu maali waan jedhu if duuba xiqqashu hirriba irraa nu kaasee nu dammeessee saboo eedaa kanu nyaatu numa keessa jiraayi, kanu balleessuuf deemuun keessa jiraayi barumsa guddaan irraa fudhadhan. Waan kana osoo isin karaa kanaan ta'uu baatte hedduu natti tola ture. Garuu karaa kanaan dhufte Rabbiin subhaanahu wa ta'ala ogummaa isaatiin, beekumsa isaatiin, dandeettii isaatiin waan tokko karaa ittiin Rabbi fidee akka Rabbiin subhaanahu wa ta'ala fideetti maaliif dhuftee miti eega dhufte akkam goonaadha. Dhuftee inni tun hawaasni keenya kan muslimaa namticha kana seeraaf dhiyeessina jedhee lafaa ka'ee marxifatee koreen akka nama tokkotti walitti dhufnee dirqama keenya kan amantiitis, kan namoomaatis, kan oromoomaatis bahuudhaaf. Namni kun Wallaggaa bakka hin bu'u. Namni kun kiristaanas bakka hin bu'u. Namni kun eenyuyyuu bakka hin bu'u.
namtichi kun seexaanallee bakka hin bu'u seexaanaa gadi namtichi kun seexaanallee bakka hin bu'u. Kanaafuu ummanni Oromoodha yoom daran arraantana tokkummaa isaa cimsee nama takkichaa kaansarii qabu kana dhukkuba qabu kana dawaa gartee kaansarii akkanaa kana ifirraa nurraa karatti nurraa oofu san gara mootummaatiin seeraatu jira biyya Ameerikaa keessa jira. Biyya biraa keessa jiru jaraan biyya Ameerikaa keessa jira. Seeraan multimitituun waan biraa dadhabnu namticha kana seeraaf dhiyeessinee lammata waan kanatti akka hin qarqarallee hin baan hin dubbanne seerri keenya akka nu adabuu danda'u dhiibbaa godhuu danda'u ilaa sadarkaa hiriirallee itti bahuudha jechuudha. Ilaa sadarkaa hiriirallee itti bahuudha waan ammaan sittiin kijibu obboleeyyan kiyya kan Somaaleedha hedduutu na bilbile. Imaama Somaaliitu na bilbile. Uummanni Arabaalleen kaawwan kana argee rakkachaa jiru jira. Abboo isin uummanni Oromoo waan isin godhaan hin jettan seeraaf namticha kana dhiyeessaa hin jettan addunyaa irratti namticha kana gartee facaasaa hin jettan ni goona garuu uummata Oromoo isin eegaa jirra. Akka Oromootti waan isin gootan isin booda goonaati waan goonutu isin amma nu beeksisaa hin jaanne hojiirra jirra obboleen keenya hojii mariirra jirra uummanni kiristaanaa namticha kana nutiitu akka abbummatti seeraaf isa dhiyeessa jedhanii guyyaa booruu guyyaa isin irraa jalqabee hojiitti deemaa jirra namticha kana akkanatti isan dhiisu kana uummata guutuu Oromootiif himuu barbaada. Hojiin kiyya guddaan amma qabsoon namoota akkanaa qabsoo Oromoottis gufuu ta'u uummata amantii adda addaa qabutti illee rakkoo ta'u naqarsaa ta'u kaansarii iddoo uummata Oromoo facaasuu barbaadu qabsoo guddoon wal qulqulleessu namoota akkanaa keessaa qulqulleessu waan ta'eef namticha kana ifirraa baasnee Oromummallee irraa muluqnee namni kun nam tokkollee akka bakka hin buune uummata kiristaanaa akka bakka hin buune Wallagga akka bakka hin buune Wallaggaan Islaama qabdi Wallaggaan kiristaana qabdi Wallaggaan waaqeffataa qabdi Wallaggaan gizee dubbatamu Wallaggaan waaqeffataa qofaa miti Wallaggaan kiristaana qofaa miti Wallaggaan Oromoo kiristaanaa qabdi Oromoo Islaamaa qabdi. Ani nama amantii barsiisu yeroon barsiisu amma bakka iddoon barsiisutti daa'imman obboleeyyan kiyyaa kan Wallaggaatu dhufee amantii Islaamaa Masjid Toofiqitti barata. Daa'imman obboleeyyan kiyyaa kan Jimmaatu Masjid Toofiqi barata. Daa'imman Harargee kan obboleeyyan kiyyaatu dhufee Masjid Toofiqi barata. Kan Arsiiti barata. Kan Booranaati barata. Kanaafuu qabeellaa horii hedduu keessa qabeellaa tokko hin dhaban. Kan Muslimaa keessas namni gartee hawaasa gandaan adda diiguma jira. Sadarkaa namticha kanaa gahee Rasuula Rabbi arrabsuu hin geenye malee numa jira. Garuu wanni kun takkar lamar sadirra nu deebi. Nama Harargee keessaayis Rasuula Rabbi arrabse abdii wanni qabaachaa turre. Gaazexaa Qur'aanaa Islaamaatiin gaazexaa wanni hin jechaa ture. Aliyyi Abdii jaaniin namticha gartee biyya Harargee tana keessa maqaan isii maal jettaniin dalloo maqaan na jalaa badee subhanallah namtichaan kun dhaabbatee Qur'aanni Rabbii kuni gaazexaa afaan Arabaatiin hunje kaleessa hogguu akkas hunjoo namtichi sun Harargee hundaatu akkas jee hin jenne arraas namtichaan naqarsaan kun inni akkas jeef Wallaggaa guutuu akkas jechuu hin dandeenyu. Arra naqarsaan namtichi kun akkas jeef kiristaana hundaatu akkas amana jechuu hin dandeenyu. Ani akka nama muslimaa tokkotti uummata kiristaanaa waliin guddadhe. Ollaan kiyya kiristaana ture. Arrallee ollaan kiyya kiristaana. Namaddi kiristaanaatu gala. Fuuldura kiyya kiristaanaatu gala. Cinaa moggaa mirga kiyya muslimaatu gala. Uummata kiristaanaatiin wal baadhannee wal dandeenyee bakka irratti walii galle jennee bakka irratti waliif hin gallu irratti walii gallee waliin jiraachaa as geenye. Naqarsaan akkanaa nu keessa gisee dhufu. Uummanni kiristaanaa, hoggantoonni kiristaanaa, piroofeesoroonni kiristaanaa, beektoonni kiristaanaa, hayyoonni kiristaanaa gabbaatanii waan kana balaaleffannaa guddaa gootaniif hedduu ulfaadha. Hedduu galatooma. Waan akkanaa kanaatu Oromoo irraa eegama jechuudha. Kuni Oromoo keessatti malee yeroo hedduun argamu beekaa kan. Oromummaa qabaachuun kun hedduu gaarii beeka.
Oromoon akkana gabbahee amantiin Islaamaa tuqamuun ummata obboleeyyan kiyya kan Islaamaa tuqame jedhee ummata obboleeyyan biyya waliin qabnu Oromoo waliin qabnu tokkummaa waliin qabnu ummata akkasiin irraa tuqame jedhee qeesonni sa'aa 24 keessatti gabbahanii lukaadda sa'aa 24 keessatti gabbahanii namticha kana balaaleffachuun isaanii kuni kabajaa ulfina tokkummaa keenya akka cimsu ammallee jala sararee dubbachuu barbaada. Namni Islaamaa aaree jira. Yeroo kana keessatti obboleeyyan kiristaanaatiif loon hin dhaamu. Maaliif aartaniidhaa miti? Aarii keessan isiniif dhageenya jettanii nu hubachuun keessan hedduu barbaachisaa. Namni aaree ifillee wallaalii jira. Yeroo kana keessatti nu hubattanii yoo jechoonni garii kan nurraan eeggamnellee jennu jechoota nu ol waan nuti jennee ol ja'ameetu ja'ame kan nuti jennerra kana nu hubadha. Kanaafuu aarii keenya karaa bareedaadhaan akka ibsachaa jirru akka ibsanullee hawaasa kiyyaaf ni ibsa garuu nama aara isaa if wallaalee daangaa dabrii sadarkaa aara isaa itti ibsatu if qabbaneessuudhaaf bifa rasuula rabbi irraa itti tiisuudhaaf aarii isaa ibsatellee yeroo kana keessa akka irra ilaalle maaliif madaawee jira gubatee jira namni hedduu madaawee jira kanaafuu kana na hubadha. Kana isin jechuu barbaada ani ummata kiristaanaa yaada akkanaa xiqqoollee ni qaban jee hin amanu. Yaada akkanaa xiqqoollee yaaduu miti. Yaaduma akkanaatu qabaachuuf ta'an jeelee namanu jechuudha. Maaliif ani high school biyya Ameerikaa kana keessatti baradhee fixadhe. Kutaa 12 eegasboota kolleejaa yuunivarsiitii Islaamic yuunivarsiitii Minisota asii baradhe. Barsiistuun tiyya kiristaana turte tan I think history na barsiisaa turte history Ameerikaadha. Columbia Haititti. Yeroo salaatni gahu obbo Daani'el. Yeroo salaanni gahu ormaata fudhachaa ture. Sa'aan sa'a zuuriiti. Salaata silaaf ka'ee salaatuun qaba. Ormaata fudhachaa ture. Barsiisuun tun maal naan jette jechaa? Obbo Naasir. Arra salaata zuurii barra yeroo biraa sa'a tana salaattaa. Salaanni gahee jira. Sa'a 1 PM ta'ee jira ka'ee salaatii naan jette. Kiristaana beeki. Wallahi wa rabbal Ka'aba. Namtittiin tuni nama kiristaanaati nama guddaa. Nama waggaa 50 oliiti. Barattoota kilaasii keessa waliin jiru keessa Naasir.